Iskiriptoo qabattee taa'aa jirti. Wal fuunaaf waliin fuunu walii farramuuf waan jirtuuf akka ragallee nuuf taate asumaan naaf filattee. Ana Adaamaati akka ishee si filadhu naaf iddee dhufte. Kanaaf laaltu bareeddu si filaala yaan turre. Mee wallahi Adaamaa achi kan naaf iddee dhufte akka ishee si filadhuuf ani idaan qaba maal nagalchaan ani maalikeeti. Maal rakkoo qaba? Jechuun ayyuun akka duraanii inni naafti jetteeti kan naaf iddee dhufte. Lakki naafsisuuf si jammar dammoo maal ishiitu bareedaa mamichatte. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota koo. Egaan akkuma dhaggeeffattanii Saayidoo nama illee mana biroo fuudhuudhaaf deemaa jira jechuudha. Tarii akka hayyuun hinaaftuu fi mana bareedduu kanaan fuudhuufidha jedhee itti jecha kana fayyadamuu danda'a. Yookaan immoo Sumayyaan akka isheen hinaaftuu fi gochuu danda'a jechuudha. Garuu Saayidoon asirratti wanta na aarsu nama hinaafsisuudhaaf yookaan immoo akka isheen bakka hinaaftee abaluu natti deebitii laata jedhee yaaduu danda'a. Garuu kun abadan Sumayyaa yoo ta'e yoomiyyuu hin gootu jechuudha. Inni naaftulatu inni naaftee yeroo hayyuu sana hinaafte jechuudha. Hayyuun ammoo hinaafaa sirriidha hin qabdi akka gaariitti Sumayyaa caalaa garuu ammoo saayitii hammaatti Saayidoodhaaf abadan jaalala duraan qabduuf sana yeroo hamma kana hin qabduuf jechuudha. Kanaaf inni of qabee dhalaa babbareedduu kana 99 lakkaa hooluu dhiisee haadha mana isaa duraa sana Sumayyaa akkuma isaatti baqqaa obsee ijoollee isaa argatee ishee wajjin haraaramee yoo mana tokko keessa jiraachuu baatan iyyuu gargar ba'anii qaamaan wal argaa hin jiramti. Sammuun isaa illee nagaa argata jechuudha. Garuu nama hayyuun naafsisiisaa Sumayyaan naafsisiisa jedhee akkana dhalaa bareeddu maal jedhee maallaqa isaa illee akkasuma battanamaa deema yaadi isaa illee. Kanaaf utuu waan akkasiirra dhaabbatee inni mataan isaa itti yaadi baay'ee bareedaa ture. Ani bareedina hin beeku si jammar. Kan raaf immoo annan galchuu ayaa kana keessa na galchuu hin qabdu. Walii farramaa, wal tafararramaa, wal fuudhaa. Ani garuu ragaa nuuf hin taatu? Naaf hin filattu? Annan galchuu. Naaf hin taatu? Naaf siif hin taatu. Hin taatu siif. Bareedduun beektu ati. Ajee kaa waa hundaafuu hayyoon kun na jaalatechu ammas nan dhiisne naaf akkanisii godha. Jaalala kiyyaa jecha si naaf jechu na dhiistullee ofii garuu ni naafta. Ani naafaani bareedu. Tasa caaltuu akka fuudhuun barbaaddu jechuudha. Egaan akkuma dhaggeeffattanii Saayidoon maal yaadeeti yoon isheen fuudhatee hayyuun akkam taate laata akkuma kanaan dura waan tokko dubbatti jedhee yaada jechuudha. Isheen immoo akkuma dhaggeeffattan egaan waliif farramtanii wal fuutanii waan nagashu hin qabu jettee jirte jechuudha hayyuun. Amma Saayidoon hayyuun jaalala dura naaf qabdu sana har'allee naaf qabde jedheetu yaada jechuudha. Isheen immoo kun deebii gabaabaa akkana jettee deebisiteettiif garuu hinaaffaa hin qabdi keessa isheetti dhuffatte duraan akkuma hundi keenya arginu miidiyaa irratti kan isheen hinaaffaa isheessi akka isa jaallattus hannu agarsiisaa turte jechuudha. Amma garuu isheef gamee jennaan keessatti dhuffattee maal jettee anaan nan gashuu yoo fuutes jettee agartanii. Dhugamaan sarpiraayisii gochuu waan fideef qabeenya naa qoodi jettee nan jeene yeroo adda baanus ol baatee miidiyaattis maqaa nan balleessine gadis baatee namattis hin himne kanaafuu si galateeffatuuf sarpiraayisii gochuuf waan si fideef mana abbaa ciisicha lama san parsantii 50 irraa siif kafaluuf achiin booda ati qixxee siif kafalaa. Ati homaan rakkisne waan mana keessa waan xixiqqishoolee waan akka Arabiyaan majlis kanneen kana gurgurte. Egaan kun Saayidoon hayyuu faarsaa jira. Isheen kanaan dura na rakkisne qabeenya naaf hin jenne jedhee jechuudha. Mana isheen kutaa lama sana bitattee keessaati qarshii isaa wallee walakkaa kaffalaaf jira jechuudha. Maashaallah hedduu namatti tola. Hayyuun kana duras immoo rakkistee qabeenya keenaaf firtu malee jettee hedduu isa baay'ee rakkistee ta'e jechuudha. Arran akkanatti yaadee qarshii sanallee kaffaluuf hin deemu jechuudha. Yeroo baay'ee nuti shamarran keenya illee waan tokko gatteenya yaaduu qabna. Kan heerumas kan ganaa heerumus jechuudha. Abbaa manaa isaa qabeenya hin qaba jedhee hayyamuu hin qabu yaaduu qaba. Yoo waan gaarii yaadde boru waanuma gaarii ati hojjette sana qabate si duukaa deema jechuudha. Yoo immoo rakkistee azaaba baay'ee rakkistee rakkooma sana isheen kun akkasidha hamtuudha jedheetu hamtuu kee qabatee deema jechuudha. Yoo gaarii taate immoo gaarii kee qabatee deema. Kanaaf ofumaaf jennee yoo waan kamiyyuu obsinee waliin jiraachuun baay'ee barbaachisaadha. Hanga amma kan baratte hin fuuneetu. Kan baratte laalimi haala uffannaa ishiyyuu laalimi akkatti des nama jettu. Kolfi shifa. Intoltimi. Ani dura beekeeti sobeeti ani waan afaan koo muddamuuf malee hin jibbisiistu ani qalliidhaaf qoosaadhaaf gabbaa tokko bareeddi. Samar real estate jette? Samar real estate. Baay'ee bareeddaadha. Isin as keessatti samar real estate keessatti hojjetti. Manneen gurgurtii jedhi. Kanaafuu waa'ee manaa ifa nuuf gootii afaan Amaariffaatiin beekti sanii ifa nuuf gootii nullee immoo kan raafeen ifa ni goona jechuudha. Kanaaf wanni asii fideef ati dhugamaan sarpiraayisii gochuu waan fideef
qabeenya naa qoodi jettee nan jeene yeroo adda baanu ol baatee miidiyaattis maqaa nan balleessine gadis baatee. Egaan hayyuun nama siista silaamummaa yeroo Saayidoon intala bareedduu kana fuudhuuf deemaaf waliif farramnuuf deemna jedhe sanatti hayyuun xiqqoo ishee mul'ifachuu dhiisti malee hinaaffaatti dhaga'ameera kun ati bareedina hayyuun beektu jettanii turtama immoo eeganni kennaa yookaan ishee gammachiisee taa'ammoo intalli illee hin bareeddii nama baratadhalle jettee haasofte jechuudha. Kanaaf waan dubbannu keessatti jecha namaan jechuudhaan haa ta'u waan tokko murteessu utuu dafnee hin murteessinu ta'e baay'ee bareeda jechuudha. Kanuma irratti ilaalee namni waan baay'ee irraa hubata. Viidiyoo isaa ilaaluu qofatu hin taane jechuudha. Jarjarreetu waan murteessinu ta'e baay'ee bareeda. Yeroo hammaa ammoo namni kennaa siif kennuufis haa ta'u waan tokko si gammachiisuudhaaf yoo jedhe jechuudha. Durseetu waan gadheedhaan sitti dhufa jechuudha. Ati yeroo sana waan keessa kee jiru tarii nama sana jechaan cabsuu dandeessaa waan tokko jechuu dandeessaa. Namni sun hamilee isaatu cabaa jechuudha. Garuu ammoo gaarii isa ta'u gadheessi utuu hin jarjaran ta'e baay'ee bareedaadha. ቤትሽ ይሄን ይመስላል። ቁም ሳጥን እዚህም አለ። ሌሎችም ክፍሎች አሉ። መኝታ ክፍሎች ብዙ ናቸው። መኝታ ክፍሎችም በጣም ብዙ ስለሆኑ በጣም ደስ ይላል። ከሳትጨናነቂ ብዙ ልብስ ቢኖርሽ ራሱ ጃለተ Ugaa rabbi ani homaa jechaan qabu baay'ee galatoomi. Dhugaa sitti tole? Ugaa baay'ee naa Abshiraayyee. naa jiraatu galatoomi. Maal si godha abshira? Baay'ee jaalladheera. Kun hunduu gaarummaa kan keeti. Ugaa ijoollee keenya osoo as guddisnee fa'a. Ijoollee tamiin. Asitti yaman deemee ture malee ani homni deeme. Yeroo achi biraa deemu waa liqimsaa turte ati. Maashaallah egaa hayyuun baay'ee gammaddee jirti baga rabbi ishee gammachiise. Isheen illee egaa Saayidoo hedduun rakkisteetti isuma hargaa baane dhanni garuu ammarra darbee fi isheen rakkisnee qabeenya naaf jettee hin jenne jedhee jira jechuudha. Egaa mana bareedaa akkasii kanatti ishee gargaaree akka isheen jabaattu godhee ni jira. Inni illee haa galatoomu. Maaliif jennaan dhiironni keenya illee kan dubartoota isaanii yookaan haadha isaanii miidhanii gaafa viidiyoo kana ilaalan jechuudha. Xiqqoo ishee yaada sirreeffachuu danda'u, haadha isaaniif gaarii ta'uu danda'u jechuudha. Kanaaf utuu rabbiin keessan keessatti dhiira gaarii yookaan abbaa manaa gaarii akka Saayidoo kana hunda shamarraniif kennee baay'ee bareeda jechuudha. Inni miidhamtu ammanni Saayidoon haadha manaa meeqa qaba. Garuu ammoo hunda isaaniif iyyuu akkasumatu waan isaan barbaadanii guutaaf ni deema jechuudha. Gadhee sirratti godhanii gaarii sirratti hojjetanii inni immoo gaarii maanitti adeema jechuudha. Isaaf illee rabbiin gaarii yaadu. Kanaaf dhiironni keenya tokko tokko tuu nama akkasii ta'an hedduu bareedaadha. Hin cinqamtu keessummaan feetee yoo dhufte ijoollee hedduu horte. Okey gaa akkuma argitan hordoftoota keenya manneen kanneen fakkaatanii baay'inni kutaalee hedduu namatti tola. Kutaan keessummaa ta'u, kutaan ijoollee ta'u. Kuni Samar Real Estate abbichi duraan biyya alatti ture waggaa 30 ol biyya akka ture asii galiitiin ijaaree haala kanaan manneen hanga ammaa ijaarsa keessa jiran osoo dafanii osoo namatti tursiisaa jiran. Real Estatein kun immoo ijaaree xumureet kun amma hanga doora 17ffaatti jira jechuudha. Fooqii 17ffaatti ijaaree xumuree